Hello ashama akkam jirtu fayyaa keessanii barnoota narra qabadhee jiru kan daa'immaniifis haa ta'u namoota gurguddoo fayyadudha. Faayidaan isaa daa'imman qofaa yookaan ijoollee qofaatti kan hin murtoofnee fi umurii kamittuu kan fayyadu waan ta'eef akkuma waliigalaatti faayidaa shonkoraa nyaachuu yookaan cuunfaa shonkoraa dhuguun qaama keenyaaf yookaan nuuf qabu kan jedhudha. Mee shonkoraa nyaachuun yookaan cuunfaa shonkoraa dhuguun dhala namaaf faayidaa akkamii qaba kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Cuunfaan shonkoraa yeroo hedduu baay'ee mi'aawaa waan ta'eef akkasumas shonkoraan gaafa nyaatanis baay'ee mi'aawaa waan ta'eef bishaan hedduu waan qabuuf keessumaa namoonni dheebuu qaban yeroo bonaafaa yeroo aduun baay'ee ho'u jaallataa nyaatu jechuudha. Mi'aawaa bishaanis hedduu qaba waan ta'eef. Shonkoraan wantoota qaamaaf fayyadan kanneen akka kaarboohayidireetii, pirootinii, elementoota akka kaalsheemii, foosferasii, ayireenii, pootaasiyeemii, vaayitaaminoota akka vaayitaamin A, B fi C kan jedhaman akkasumas kanneen biroo vaayitaaminoota hedduu waan qabuuf fayyaa eenyuufuu barbaachisaadha. Kan daa'immanii, kan nama guddaa, yeroo ulfaa, yeroo kamiifuu jechuudha. Wantoota hedduu qaba waan ta'eef. Hanga kaalsheemii hedduu waan qabuuf jabina qaamaa, jabina lafee fi ilkaaniif hedduu fayyada. Keessumaa daa'imman reefuu guddataa jiran biratti kaalsheemiin baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo dubartoota daa'ima garaatti baatan yookaan yeroo ulfaa kaalsheemii hedduu barbaachisa. Kanaaf kaalsheemiin achi keessa jiru immoo jabina daa'ima gadameessa keessa jiru akkasumas erga dhalatanii booda jabina lafee, jabina qaamaa fi jabina ilkaaniif hedduu fayyada jechuudha. Shonkoraa nyaachuun yookaan cuunfaa shonkoraa dhuguun. Wantoota ittisoo qaamaa cimsan kanneen akka antioksidaant ta'an kanneen farra baakteeriyaa yookaan farra wantoota qaama keenya hubanii ta'an garbiroos waan qabuuf akkasumas immoo mineraalotaa fi vaayitaaminoota ittisoo qaamaa cimsan waan qabuuf ittisoo dhibee qaamaa cimsuuf ni fayyada. Dhukkuba adda addaaf akka nuti hin saaxilamne taasisuuf ni fayyada jechuudha shonkoraa nyaachuun yookaan cuunfaa shonkoraa dhuguun. Akkasumas shonkoraan hanga faayibarii hedduu waan qabuuf gogiinsa garaa yoo dhufe furuuf yookaan akka ijoolleenis ta'e namni kamuu gogiinsa garaan godhanne taasisuuf akkasumas immoo akka garaachi sirriitti nyaata bulleessu taasisuuf hedduu fayyada jechuudha. Kana malees immoo hanga pirootinii gaarii ta'ee fi madda uumamaa sukroos kan jedhamu gosa giluukoosii kan ta'e waan ta'eef akka qaama keessa giluukoosiin hin hir'anne waan taasisuuf kanneen akka dadhabbii qaamaa hedduu qaban kanneen akka faatiig dafanii yeroo sosocho'an yeroo waa hojjetan dafanii dadhabaniif qaama cimsuuf jabeessuuf ni fayyada jechuudha. Amala akka fincaan dafee ba'u taasisuu waan qabuuf kalee qulqulleessuuf ni fayyada waan ta'eef akkasumas immoo madaa'uu qalee fi uumamuu cirrachaa istoon yookaan kidnii istoon yookaan xaxarii kalee isa jennu sanaa fi infekshinii kalee UTI isa jennu kana ni ittisa jechuudha. Akkasumas immoo wantoota akka antioksidaant, feenooliik asiid, filaavonaayidis kan jedhaman jiru. Kanneen kun egaa akka namni dafee hin dulloomne taasisu. Keessatti ga'ee guddaa qabu akka namni hin dulloomne taasisuu keessatti. Akkasumas shonkoraan bishaan hedduu waan qabuuf seelota qaamaa fi gogaa ni jiisa waan ta'eef akka namni dafee hin dulloomnee fi akka qaamni namaa fireesh ta'ee yaangi ta'ee mul'atu taasisa jechuudha. Akkasumas immoo wantoota yeroo ulfaa barbaachisan kanneen akka fooliik asiid, vaayitaamin B kompleeks, antioksidaant, kaalsheem waan jedhaman hedduu waan qabuuf dubartoota ulfaaf illee baay'ee gaariidha. Dabalataanis wantoota bugurii yookaan bugujjii kan jennu, aknee kan jennu ijoollee finnisni itti ba'eef warra akkasiif baay'ee faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas shonkoraa keessa wanta alfaa hidrooksii asiidis jedhamu, gilaayikooliik asiid kan jedhamu waan jiruuf wanti kun immoo ijoollee finnisni itti baay'ateef yookaan dargaggummaa irratti keessumaa kanneen bugujjii yookaan finnisni itti baay'ateef furmaata fiduu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Dabalataanis akka madaan dafee fayyu gochuu, kaanserii ittisuu, namoota sukkaara qabaniif akka sukkaarri dhiiga keessa haga ta'e sirreessuu fi akkasumas immoo dhibee garaachaa coggaarraa warra qabaniif kanneen qabaniif akkasumas ho'inni qaamaa kanneen ol ka'e fiiver kan qabaniif dhiphina sammuu kanneen qabaniif kan kana fakkaataniif shonkoraan hedduu fayyada jedhama. Kanaaf egaa shonkoraan yookaan cuunfaan shonkoraa faayidaa hedduu qaba. Namni umurii kamiyyuu yoo nyaate baay'ee gaariidha jechuudha. Keessumaa cuunfaa isaa yeroo qopheessinu loomii fi qullubbii adii itti dabaluun waan baay'eef fayyada. Dhukkubbii adda addaa ittisuuf ni fayyada jechuudha. Shonkoraan faayidaa hedduu qaba. Haa ta'u malee gabaabsee kan hin barnootaaf qopheessee jiru kanumadha. Kanaaf guyyaatti shonkoraa hanga ta'e yookaan immoo cuunfaa shonkoraa burcuqqoo tokko tokko dhuguun nama umurii kamiifuu baay'ee gaariidha jedhama. Guyyaatti cuunfaa shonkoraa burcuqqoo tokko tokko. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.